Nagaan isiniif haa ta'u. Ala darbee sagalee Waaqayyoo raajii Ermiyaas keessaa boqonnaa 42 walii wajjiniin ilaalaa turre. Bara dheeraadhaaf Waaqayyo irraa ergaa dhaga'ee saba nana deebi'aa isinii wajjiniin nan jiraadha. Isin kan kooti maqaa kootu isin irratti waamame waan ta'eef anaan dhagaa yoo anaan dhageessan jireenyatti jiraattu dhe Waaqayyo karaa raajotaa bara dheeraa gorse. Sabni Israa'el garuu tola jedhee Waaqayyoon dhaga'uu hin dandeenye. Kanarraan kan ka'e murtoo tokko murteesse Waaqayyo. Waggaa 70 harka diinaatti, harka diina keenya warra jettan, harka warra sodaattanii sana keessa dhattanii galtu. Hin bitamtu waggaa 70 booda anumatu deebisee immoo isin baasaa jedhe Waaqayyo. Kun mataan isaayyuu araara Waaqayyoo keessa jira jechaadha. Ermiyaas inni biyyi hidhe, inni firri hidhe. Inni namni ankooti jedhe isa hidhe guyyaa tokko hin hiikame. Ermiyaas boqonnaa 40 lakkoofsa tokko jalqabdanii amma lakkoofsa 4tti gaafa laaltan bulchiisni biyya Baabiloon dhufe biyya Israa'eliin gaafa booji'e Ermiyaasiin hiikee gadhiiseedha. Warra isa hidhe fuuncaa sibiilaatiin hidhee gara biyya Baabiloonitti geesse. Ermiyaasiin garuu akkuma torbee darbe dubbadhe. Hamaan isin nagaa Waaqayyo isin nagaa. Dhaggeeffadhaa waa'ee Waaqayyoo yommuu ni dubbatu warra biyyaa duwwaatu dhaga'aa ture miti. Warri ormis dhaggeeffachaa turan harka keenyatti dabarsee keenya kennuu isaadhaaf Waaqayyo Israa'eliin jedhanii yeroo dhaqanii saba Israa'eliin booji'anii gaggeessaan mana hidhaa sun Ermiyaasiin akka jedhe Waaqayyoon kee dubbachaa ture saba kanaan deebi'aa jennaan deebi'uu didanii harka keenyatti dabarsee kenneera ati immoo dhugaa dubbatte waan ta'eef. Ilaa amma gara biyya Baabiloonitti na deemaa jira saba kana fuudhee na wajjin deemuu barbaadda yoo ta'e faara tolaadhaan si ilaala. Gaarummaadhaan si jiraachisas biyya Baabiloon keessa. Lakkii hin barbaadu yoo jette ati nama Waaqayyooti waan taateef biyya kee keessa balballi hundumtu biyyi Yihuudaa fuula kee jirti lafa barbaadde dhaqi akka barbaaddetti jiraadhu jedhee yommuu achitti inni isa gadhiisu biyya keessa harcaatu hambisee ture Waaqayyo. Sanyii hambiseera haftee hambisee ture waan ta'eef warri hafan kun walitti qabamanii Waaqayyoon nuu gaafadhu baay'ee turre amma muraasa dhaloonni lafa nu bira dhaqe hin beennu nummoo asitti hafneerra. Tokkoffaayi eessa akka dhaqnu nuu gaafadhu. Magaalaa 12tu jira. Sanyiin Israa'el magaalaa 12 qaba. Yaaqoob ijoolleen Yaaqoob gosa nama 12 isaanii gosa 12 akka isaan ta'an macaafni qulqulluun hin dubbata waan ta'eef amma garamnan maal hojjen Waaqayyoon nu gaafadhu jennaan hin gaafate. Ermiyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 7 irratti Waaqayyo deebii laateef warri haftan kun ammas yoo na dhageessaniif ani isinan dhaaba malee isin hin buqqisu isinan ijaara malee isin hin diigu jedhee Waaqayyotti dubbatee jedheen dubbadheen ture. Har'a immoo boqonnaa 31 lakkoofsa 15 amma 17 isiniif dubbisa akka jedha. Waaqayyotti fufee sagaleen Raamaatti dhaga'ame sagaleen boo'ichaaf wawwaannaa guddaa ture. Raahel ijoollee isheetiif hin boosse ijoolleen ishee waan hin jirree fi jajjabaachuu hin dandeenye jedhee ka'e maal jedha. Ati garuu dadhabbiin kee gatii waan siif argateef ijoolleen kees biyya diinaatii deebi'anii waan dhufaniif boo'icha kee dhiisii imimmaan kees hin dhangalaasin. Ati si'achi abdii qabda ijoolleen kees gara biyyaatti hin deebi'u. Kana ana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbateedha. Sagaleen Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti yommuu dubbatu Waaqayyo kar lama dubbata. Kallattii lamaan dubbataa jechaadha. Tokko baruma sana keessa kan raawwatamudha. Inni lammaffaan immoo raajummaadha. Raajii gara fuulduraatti kakuu haaraa keessatti raawwatamuun isaaf ta'uu dubbata. Waa'een Raamaatti Raahel waa'ee ijoollee ishee obsuu hin dandeenye baay'istee boosse jedhu Herodos waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaga'ee mucaa dhalate mootii dhalate jennaan ilma namaa waggaa 2 gadi achi keessa Yesuusin ajjeesuu hin danda'a jedhee guutummaa Beetlehem keessa kan jiran ijoollee waggaa 2 gadi fixee biyyi boo'ichatti jijjiiramee ture. Tokko kun raajummaa isa sanaati. Lammaffaa baruma sana keessa Raamaatti kan raawwatetu jira. Boo'icha guddaa dhiiga dhangala'uu guddaatu jira ture.
Adi arra irratti xiyyeeffadhee kan dubbachuu barbaadu sagalee waaqayyoo akka jedha. Ati dadhabbiin kee gatii waan siif argateef ijoolleen kees biyya diinaatti deebi'anii waan galaniif ija kee boo'icharraa dhaabi sichi hin boo'in. Hin dadhabde gatiin qabu jetteettati. Baay'ee dafqite waan gatii siif argate hin fakkaatu. Garuu har'a jedhe waaqayyo dadhabbii keetu gatii siif argate waan ta'eef ija kee boo'icharraa dhaabi jedhe waaqayyo. Obboleessa koo teessee na dhageessu seenaan haasaa jira miti amma. Sagalee waaqayyoo jiraataadha humna hojjetuuf keessaa qaba jedha. Ibroota boqonnaa 4:12. Sagalee nammas sitti dubbadhu kuni humna hojjetudha keessaa qaba miti. Humna hojjetuufuma keessaa qaba. Dubbiin ati dhageessu, woordiin ati dhageessu, loqoda ana danarraa dubbadhu ati dhageessu kun lafee kee hidda kee keessa lixee maal ta'a beektaa? Humna hojjetuuf keessaa qaba. Buusaadhaaf dhuka ribuudhaaf hidda gidduu lixee gara baasee faraduu danda'a. Sagaleen waaqayyoo jiraataadha humna hojjetuuf keessaa qaba. Dubbiin irratti dubbadhu kun dadhabbii keetu gatii argatisiin jedha waaqayyotu. Itti dadhabdee kadhattee as yaaltee achi yaaltee hiriyaa keef gaafa darbu ollaadhaaf gaafa ta'u sibira ga'ee waan dhaabbate fakkaachuu danda'a. Waaqayyo garuu har'a akkasiin jedha. Dadhabbii keetu gatii siif argate. Nama mateessee na dhageeyaa jirtu shumaanan jechaa jira. Akka dingataa onlaayinii lixxee ilaalte ta'a. Moobaayilii namarraa dabarfatte ta'a. Yookaan immoo dabbaramtee garuma dhattu dhabdee maal jedha laata kun jettee na dhaggeeffachaa jirtu. Dingata dhufte garuu dingata bin ergaan kun. Bara dheeraadhaaf umurii kee keessa giiti dhalattee ka'e waaqayyotti yaadee waan sii qopheessedha. Amma situ na dhagaye ani immoo ergaa kana si keessan kaa'e. Ergaan kun kan keeti. Hidda kee hojii wal fudhachuu qaba. Dhiiga kee hojii wal fudhachuu qaba. Sagaleen waaqayyoo nama jajjabeessadha sagaleen waaqayyoo. Jajjabina keetiif hamlee akkasiif ta'uuf gara fuulduraatti akka abdii horattuuf boo'icha waa'ee gadda kee waa'ee dadhabbii kee ilaaltee boosu as geessee akka dhaabduuf sichi jedhe waaqayyo dadhabbii keetu gatii siif argate. Egaati sichi hin boo'in jedhe maal jennaan isa booji'ametu siif gala deebi'ee biyyatti. Sii gala. Dadhabbiin bara dheeraa kisaaraana jalaati hin taa'ette maal taa'edhe sagalee waaqayyo ati garuu dadhabbiin kee gatii siif argate ijoolleen kee biyya diinaati lafa qabamanii diinni isa qabe mortuun kan qabde karaa adda addaa taa'umsaaf ka'umsa kan si dhowwate achitti kan qabamee ture deebi'ee waan galuuf imimmaan kee dhaabisiin jedhe waaqayyo isa ammatti boossu isa ammatti yaaddoftu kana dhaabisiin jechaa jira waaqayyo. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Maaliifi dadhabbii keetu gatii argate. Ilaa firoota koo waan baay'ee macaafa qulqulluu keessaa teenyee gaafa laallu waan dadhabbiin nama harkaa bittinnaa'u fakkaata. Iyyoob nagaama waaqeffachaa ture. Ganama yeroo hundumaa aarsaa dhiyeessaa'edha. Tarii ijoolleen koo yakkanii ta'u. Fuula waaqayyootti utuu nyaatanii, utuu dhuganii, utuu gammadanii, dogongoranii waan waaqayyoon gaddisiisu godhanii ta'uu laatadhe nama ganama kana qalbii diddiirrate mee ilaalaa firoota ko ganama kana qalbii diddiirrate dhala isaa mana isaaf biyya isaaf jireenya isaatiif aarsaa dhiyeesse gammadee fuula waaqayyooti gadi ba'u qabeenya isaa guutummaa gaafa diinni saamu. Ijoollee inni qabu 10 gaafa guyyaa tokkotti macaq jedhanii dhuman. An baay'ee kan na dhibu. Qabeenya kee shiftaa saame. Gaalota kee 2,000 saawwolii kee hoolota kee re'ee kee shiftaatu saame. Kana booda waan aarsaa dhiyeessitullee hin qabdudhe inni tokko ittime fixeetuu gadi hin bahin dudduubaan immoo inni tokko immoo hin dhufu. Maan qilleensa lafa onaa dhufe utuu isaan nyaachaa jiranii mana buleessa keetti ijoollee kee 10 macaq godhee fixe. Kana duwwaayyuu immoo miti. Dhandha isaa madaadhaan rukutame gochanani waaqayyoodhaaf godhu waaqayyoo wajjiniin jiraachuudhaaf jedhee yeroo hundumaa ganama kennan aarsaa dhiyeessu kun dadhabbiin koo dacheetti dabalame. Dadhabbiin koo zeeroo ta'e waa'een koo qanumaa han jedhu waan murteessee fakkaata. Keessumaa akkati itti of ilaaltuun hin beeku malee waaqayyo garuu akkati si ilaaluu qaba. Iyyoob boqonnaa 9 gaafa laaltanii waa'ee waaqayyoof waa'ee isaa akkas jedhe obsa gaafa dhabu namni waaqayyo irratti illee dubbachuudhaaf ka'a. Ani akka waaqayyoo miti jedhe. Ani humnan ittiin isa bira dhaquun qabu malee waan an gaafadhan ture waan jedhu fakkaata.
humnan ittiin isan bira dhaquun qabu. Lakkeedhe namni gidduu keenya dhaabatee abbaa murtii dhugaanuu ta'e harka tokko waaqayyo irra kaa'ee harka tokko narra kaa'u yoo jiraateef jedhe ani waaqayyoon hin sodaadhuun tureedha. Ittan dubbadhan ture jechuun likki sanitti basadan bara kana ittan dubbadhan tureedha. Namuma walakkaa keenya dhaabatee nuuf hara dudhibe dhaggeeffadhaa waaqayyoof ofiisaa wal qixxeesse daanyaan nuuf hara dhutuu jiraateedha. Suuraan sayyuu nan sodaachisuedha. Argitu takka waan waaqayyo godhuuf nuun galle taanaan garmalee dubbanna tokko ofuma keenya cabna. Hamlee keenya cabsina. Lammaffaayi waaqayyo hojii wal bira darbina. Wanti waaqayyo godhu hundumtuu gaarummaadhaafidha jedha sagaleen waaqayyo. Maaliifidha kanati milkaa'ina dhabdeef? Maaliif dadhabbiin kee bishaanitti namma? Maaliif akka biyyi ta'uun taatu ati? Cubbuu addaa qabdaa? Hambiyyarraa adda ta'e sirraan kan mul'ate maaltu jira? Mee dhaabbadhuuti of ilaali. Maaliif godhe waaqayyo jedhi malee ati? Dadhabbii kee gatiisii argachiisuudhaaf isa diinni booji'ee qeetti deebisuudhaaf jalqaba maal jedha beektaa waaqayyo? Boojuun kee hoo'uu kana fudhadhuuti galateeffadhu siin jedha miti. Jalqaba imimmaan kee dhaabiidha. Iyyoob baay'ee dubbate, garmalee dubbate. Waaqayyo akka jedhe eewunni garmalee dubbatu kun inni asii ol dubbatu kun eenyunni dubbii waa'ee hin baasne isa dubbii waa'ee baasu dubbatu irratti ni dubbatu kun eewunni deeti gadi bu'ee boqonnaa Iyyoob boqonnaa 38 gaafa laaltan meeqayi hidhadhu waaqayyo nan barbaada jette nama gidduu keenya dhaabatee nuuf hara dhutuu jiraate nan barbaada jette meeqayi akkuma dhiiraa surree kee hidhadhuuti wajjinaa sofna jedhe waaqayyo. Inni fegaa obboleessa ko utuun akkasiin hin jedhin hin dhufa waaqayyo. Guyyaa tokko kara kamisa ta'u afaan si qabachiisuuf dhufuun isaa nafu. Kanaaf Iyyoob boqonnaa 22 lakkoofsa 21 maal jedha? Amma iyyuu ati isaa wajjiniin walii galii jedhe. Hiriyoota warra jajjabeessuu dhufan kee amma iyyuu ati isaa wajjiniin walii galii achitti gaarummaan siif dhufa jedhe. Yoo waaqayyoo wajjin walii galanii fi achumatti gaarummaan namaa dhufa malee namatu gaarummaa barbaada miti. Warqeedha jette, guddaadha jette, calaqqisaadha, anaaf gati qabeessas jette kana dhagaa gidduutti gatii waaqayyoo keessa guddaa kana warqee gati jabeessa godhadhu jedhe. Yeroo sana dukkanuma kee keessatti ifni siif ifa jedhe. Karaan kee qajeelaa siif ta'a jedhe. Waan ati kadhattes dhaabbataa siif ta'a. Murtoon keellee dhaabbataa siif ta'a jedhe. Addanaa Raahel waa'ee dhala ishee boossi jajjabina dhabde dhiisii attamitti dhiistu. Dhiisii attamitti dhiistu. Hannama dhibu dhiisii kan jedhu waaqayyoodha. Dhiisinni siin jedhu waaqayyo taanaan waan dhiisuu hin dandeenye tokko waaqayyoof jettee dhiisuu hin dandeessaati. Yeroo sana maal ta'a? Dadhabbii keetu gatii siif argata. Iyyoobiin waaqayyo gaafa inni gaafatu akka jedhe ani jedhe afaan koo daaraa keessa suuqadheen gaabba malee si wajjiniin haasa'uu hin danda'u jedhe. Boqonnaa 42 lakkoofsa 2 irratti maal jedhe? Rakkinnumti keenya hundumtuu hidhaansa iddoo kana jira. Boqonnaa 1 jalqabee hamma boqonnaa 42tti Iyyoobiif hin galle. Waan hojjetamu hundumtuu Iyyoobiif hin mul'anne. Kanaaf garmalee haasa'e. Ani qulqulluudha mudaan qabu. Huban qabu. Karaan deemu hundumaattan abdii namaan tureedha. Namoonni gaafa na argan fagootti na arganii jajjabaachuu jalqabu. Maaliif? Narraatii waa argatu turani waan ta'eef. Waa'ee ofii isaatii godhu. Waa'ee foonii duwwaa haasa'a. Kaayyoon waaqayyo isarraa qabu garuu maal akka ture hin galleef. Boqonnaa 42 lakkoofsa 2tti maal jedhaa? Hundumaa gochuu akkati dandeessu. Akeeki keessa tasuma karaa tafuu akka hin dandeenye. Anaaf jedhe amma naa galee. Dheengadda naa galeen jenne. Torbanarraa naa galeen jenne. Ji'a shananarraa naa galeen jenne. Amma naa galeen gaafa isaaf galu boqonnaa sana keessatti ani gaafa laaltan waaqayyo mucaa durbaa yookaan ijoollee harkaa fudhatee 10 sanyii ishee biyya lafarra kan hin jirre bareedduu haadha manaa masaa ishee ajaasaa baqatte sanarraa ijoollee 10 dhaggeeffadhaa. Iyyoobi qabeenyi isaa miliyoona 1 yoo ture waaqayyo miliyoona 2 deebiseef. Gaala dachaa godhe, fardootii dachaa godhe, saawwalii dachaa godhe, hoolota dachaa godheeti afaan qabachiise.
waaqayyo afaan si qabachiisa. Dhugaadhaan waaqayyo amanteetta yoo ta'e, dhugumaan kakuu waaqayyoof yaada waaqayyo irra deemta yoo ta'e, waaqayyo afaan si qabachiisa. Kanaaf Iyyoob boqonnaa 22 lakkoofsa 21 nan xumura. Ati ammayyuu isaa wajjinii walii gali nagaattis jiraadhu. Nagaatti jiraachuudhaaf nagaa gaafa jedhamu nagaa isa bakkeeti namni nama dha'u, nagaa isa bakkeeti goolaman caalaa, nagaa isa keessaatu hidda namaa kuta. Nagaa isa keessaa dhabantu bifa namaa xuuxa. Nagaan dhabiisin inni keessaa dhukkuba namatti fida. Nagaan inni bakkee yoo argite si jeeqaa, yoo dhabde si gammachiisa. Nagaan inni keessaa irriba nama dhowwa. Nagaan inni keessaa qofaa nama haasofsiisa. Nagaa dhabuun inni keessaa firoota koo waan baay'ee nama gochisiisa. Nagaan inni keessaa namni qabu garuu abidda keessa bashannana. Nagaa keessaa qabaannaan hamuummachaa deeffata. Kun namaan galu. Hamuummiin kan beelaati. Deeffachuun kan quufaati. Namni nagaa keessaa qabu dukkana keessatti ifa arga. Namni nagaa keessaa qabu duwwaa keessatti guutuu arga. Kanaafi ammas isaa wajjiniin walii galiiti nagaatti jiraadhu. Achitti gaarummaatu siif dhufa. Waaqayyo eebbaan isinaa eebbisu. Walitti deebina.